boorane wanti booroo sii kenneefi akka diinni booroo isinitti hin seenneefi barreentu wanti barii isinii kenneefi akka diinni barii isinitti hin seenneefi ilmaa ilmoo teessan agarsiisa. إشا تلك يا نارد إشا مالي بيوش أنا وان كان ونينا كيسي هو اللفات ريتي ده نجرا أسيك نا بنتاني إتشين توفر إيسا هذه هذا أرمينو قفلا ما قفلو بتمالي هينجن ما أنا نجت بودان كنا نتاني إتشتامي ما تيجي إدو كده بتاع مال أرميتي إنك ما أنا كده لفت بس إيسا من أرمي أبر ها ده بتاع بكام بيت أنا دي بقول اسم مالي فكنا بايتني ولورتن ممكن نعرف بيتي أنو تيما هو لوري إنسان بربان هوري بربان هوري كابينيا دوري بربان عندك Videoon kun immoo በጣም አባቴ mana kanaas jiisnee bulukeetu feeroodhaan ijaarre akka amala keenya sanitti. Magaalaa bareeddu goon. Muka jijjiiraa kanaas aggootii keetis ni finna. Akkastee fi waan hundaa ni finna. Magaalaa kanaas maqaa irra jijjiirra. Wayisi haadhee teetan obboleeyyiin isaanii hedduu ati filaffaatu teesseetu isaanuma daleessi. Ni daleessisna maal? Isaanuma daleessi. Sammuu maanuu kanneen. Ayaate ati danaadhaa. afaan mucaa akko ati nagaasin jechu jira maaka afaan warra magaalaa san barsiiste afaan dhiisiti ammaan tana aadato afaanuma isa keenya san maan barsiisirre amaache xeefii kuntaala ayyaa 20 irra kuntaala 20 ayyaa 20 Abbaate anis horii diidam karimee qabuun fana. Ati lafa kana baranaa fi Addis Ababa jijjiiranii addisii goone qalama waa hunda dibnee si oolnee saniif rakkoon qabu hogga beera. Lafa isaan amma irra wal fixuudhaaf deeman tana hundallee itti ijaarratee akkatti kun irratti jijjaaru gartaniimi. Mudura kottu biti adeeran kibirisiin geessaa maqaa keetti deeffadhu. Ati nama maqaa keetti na jijjiirta lafa akka yaadinnaas waraqaa naatu si ta'u jaa. Sadii afur jaha sagal kudhan kudha tokko kudha lama asirraa ila achitti walii galanii fudhatta. Kurree viillaa G+3 naaf ni fuudha. Barbaannaan ittiin siidha. Maalidha? Maal asii gootan? Lafti kun kabbaa keenyaati. Akkasii. Isaa gurguratu. Waan gurguratu. Awwaaniidha. Naatachu. Maali boo maali? Maali boo? Naatachu. Maali boo? Nama dila kanaas hin loleeme tooftaan fayyadame sammuun deem Meen ayi tooftaa sana. anaa sii maka Hayyee. anuma dhageeffadhooti Hayyee. tokko tokko qabadhooti maajiraatii isaanii dhayeeti huffisi lafa darbe ajjeesisaan hunda. waaqni ilmaan dilaan dadhadha sanirraa akkatti kophaa namaase.
Yomeeto. Ooy abbaa Booranaa. Mee amma imala deemuu edaa. Imala kana gaafa bahan beekan malee gaafa galan hin beekanii jedhani. Ha? Deemuu fedha. Mee amma ijoolleen tun waa isaanii beeksisee kenneefi akkasillee hin cinqine akka atillee hin rakkanne teesilaa tama jirtu tana isaan lamaan kana waa isaanii kenneefi deemuu fedhaa akkanaa hoodha. Abbaa Booranaa waa untanii baatanii dhaabbu bariitee to bariitee to aanna sana fidee dhufe elmen jira fidi geessitee bariituu to fayyaa harkatti fidi yaadati asin naqi. Hayootiya. Ooy abbaa Booranaa. Mee amma deemuu fedha. Mee Boora. Aya. Barreef. Mee koottaa isin lamaan barbaada. Koottaa mee. Egaa akka wanni asii walitti qabamneef harmee Oromiyaa gargaaruudhaaf tumsa harmee Oromiyaa sababeeffachuudhaaf Juulaay guyyaa 16 saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoodhaa tumsa Oromiyaa akka irraa namne iddoonis Luulatal Sharq akka dhuftan afeerraa keenya waan babashannansiisoo wallee sirba diraamaa fi waan kana akkasumatti illee waaqisha qabatanii harmee Oromiyaa akka gargaartan dhaamsa. Eyyen hin argine hin dhageenye jechuun hin jiru jechaadha. An ganda kana inni ganda sani an dhaaba kana an dhaaba sani wanni jedhamu hin jiru jechaadha. Harmee Oromiyaadha walii galaan kan waan ta'e jechaadha. Kana waan ta'aniif guyyaa isiniin jedhame kana irratti jechaadha. Hundi keessan itti gaafatamummaa keessan akka baatan garanumaan isin affe. Wal argaan teenna Luulatal Sharq nam tokkicha akka nafne akkasumatti illee diraamaan kun diraamaa ergaa qabu hanga dhumaatti akka daawwatan afeerraa keenya. Ilmaantiyya amma laali akkuma dura isiniin jedhe gaafa galan abba beekaa gaafa baa abba beekaa gaafa galan rabbi beekaa jedhan imalli an deemu akka duriitii miti dheertu lafa fagoo imala fagoo deema gaafa galu waaqa beekaa
waan inni nu haa laaffisu amma ila ilmaan tiyya wanti ani si waameef akka isi of hin daganneef akka isi wal hin daganneef akka isin lafan daganneef akka isin daangaa keessan beetaniif daangaa keessa utubdanii akka diin isin keessan seenneef wanti ani si waameef Boran ati gara booroo qabat booroon teeti daangaa kee eeggat diinni akka isin hin seenne hulaa keessan cufadha barreen barii qabat bariin tiffat bariin bobbaafat suutaan cufat tana isinii dhaame Boran barreen mee koomirran taa'inaa lafa gaggaya maarree tajabduu ta isini waameef ta isini dhaamadheef ta isin waamadheef Boran Boorane wanti booroo sii kenneef akka diinni booroo isinitti hin seenneef barreentu wanti barii isinii kenneef akka diinni barii isinitti hin seenneef Boran diinni booroo yoo sisseen kee qofaa miti diinni kabe barreentuuti yoo diinnu sisseen barreentu lallabat barreentu si haa gargaaru si haa dhaqqabu atillee barreentu yoo diinni barii sisseen boorana lallabat booranni si haa gargaaru harka si haa qabu utubaa si haa ta'u kanaafuu isin jidduu teessan beettanii daangaa keessan beettanii walgeettiin teessan jidduu kana odaa kana akkana wal quba qabaadha maarree ilmaan tiyya isin horaa bal'adhaa coqorsatahaa immoo daangaa keessan tiffadha daangaa namaan tuqina keessan dabarsitanii hin kennina lafti lafe lafa teessan tiffadha wal qabadha ilmaan teessanillee tikfadha tokkummaa keessan cimsa daangaa keessan dabarsitanii diinaaf hin kennina lafti lafe irra caba tikfadha tokkummaa keessan cimsa coqorsataa namni isin laal nama biiftuu laale haa ta'u gadaan quufaa gabbin haa qabat nuti jenne waan ni haa jedhu
ilmaan kan koo baganaa fiddan ilaal du'aayi takkaan isinii godha horaa bula lama taa ciisaa sadii taa kaa ilmaa ilmoo teessan agarsiisa karraa hafte waaqnitti haa guutu mee dubartii tiyya tanaan naa hafe isinis dubartii tiyya horaa naaf laal baay'isaa horaati naa horaan isiniin jaayyooti isinis horaa ilmaa ilmoo teessaniin naa kottaadha tiyya waaqni galanni naaf haa ga'u waaqni kunoo akkanatti na bareechitanii na boonsitanii waaqni galata isaa naaf haa ga'u ilmaa ilmoo teessan natti agarsiistanii waaqa koo jajjabaadhaan isiniin jaa ilmoo ta'u ilmaan koo bagaan isin hortee teessan bagaan arge saniifuu xeefii keessan bareedaa lafa Oromiyaa kanarraa ayyaa gubbatti naafeen ayyaa kudhanfaa hiriira galchanii akka naan ganda keenya naa geessan yoo san godhan ammaan uffataami rakkoo qabu aniif hin jijjiiru maaninnatii kiyya hin jijjiiru uffataan jijjiire malee akka gootu laali ayyaa gubbatti xeefii akkasii fi hanfeetaami akka nuufi hanfeetaami anilleen mareetii dachii akkasii muraniin fedha sii gala Oromiyaarraa laal fooqii babbareedaa karaa Finfinnee Addis Ababaa ni beektaa? Addis Ababaa chigalle. Achirraa Finfinneerraa magaalaa fooqii dhadheertuu akka nuuf kannan feetaami uffata kanarraa jiru. Beetasabii kiyyaas booda ni fidda. Ni fidda. Rakkoon qabu. Akaakuu hunda ni fidda. Rakkoon qabu. Harrallee naa dhuftu. Abshir. بري أفعل ما خالي maal binus ana waan kana wonni nakkeesii bu lafa reeti da mareetii ni jira asikta naa bintaane ichin ta'u fala isa haasi haadha ormi nukkofla ma qawlu biti maal hin jenni maal nagaa adammaan tan akka kiyya bareedee dhufteemi warra keenya ol sigalchan borummoo mareetii miti farasi farda waan ati feete hunda sii kanna waan nuti feenu hundanii fudhannee galla bootaan kun nan taane echitaame maal ta'e edo gadi bitaa maal harka keenya karaa mana keenya dhuftee bar dhiisaa mee akkasidha bar deebitaa beekan kee harmeeteen ilmaan koo harmeeteen osoo nu bira jirru akkamitti inni akkanatti uguu danda'a eenyullee si tuquu hin danda'u ilmaan koo baga akkanumatti naa jiraattan tokkummaan keessan akkanumatti itti haa cimmu ilmaan koo dootiin jiraatanii harmee teessan iddoo isiitii fudhatanii gatanii baga jiraattan ishoo bagaan isin hore harmeeto kana diboon isin maaliif akkana baay'attanii wal hortan kun kennaa rabbiiti dhiis nuti amma hawal horii isaan barbaanne nuti horii barbaanne horii qabeenya horii barbaanne addaggaa
ቦታም በሌላ ቪዲዮን ኩኒ ሞ በጣም አባቴ ማና ከናስ ጂሲኔ ብሉኬት ፌሮዳን ጃር አካ አመለከኛ ሰነት መጋላ በሬዱ ጎን ሙከ ጅጅራ ከናስ አጎቴ ኸይቲስ ንፍና አክስቴ ፊዋም ዳው ንፍና መጋላ ከናስ መቃራ ጅጅር ወይስ ይወ አዴ ሴተን ኦፕሬሽን ሳኒ ሄዱ አቲ ፊለፋቱ ተይሴቱ ወይ ሳኑ በደለይሲ ندليسنا ما سالمة دليس سمو ما نكنا ربي تشرار نعم تشرار أما زي يلال منا ليجي كلا كوتا ما تكذب بتشوني أرانتنا شراغمنا نمي تقولن دوا لمن هذا تيس جبا جبا إيه هادي يوم دلهم تيومي أراكتنا هذا كو مفتي دهبته هرلي اسمه كبديرتي تا ilma guddate ayate ati danala afaan mucaa akko ati nagaasin jechu jira maaka afaan warra magaalaa san barsiiste afaan dhiisiti ammaan tana haadhato afaanuma isa keenya san maan barsiisirre amaashe xeefii kuntaala ayyaa 20 bal kuntaala 20 ayyaa 20 abbate anis hori 20 karimee qabuun fal ati lafa kana barana fi Addis Ababa jireenyenne waamda sirraa feta ayate ati dullomtee jirta beetii kana maqaa kee jijjiir dhuga baana jijjiirif ilma keeti akkuma ilma keeti ilaalu ummaatti miga harme kenniif maal sii godhamanni ganaa kana booda dulloomte harmee ko kenniif amaashe sawaan akkanaa kana maaf jalaan deddeemati xuruu miti barbaadu gallaqaaye maa dubbise abbate mana kana jijjiirraati gad bas akkasi harme mana kana si jijjiirraati ferroofiin jaara ferroon jaaran mana si bareechina kai lijee qabi amaashe mana kana beetii kana addisii goone qalama waa hunda dibne si olnee saniif rokkoon qaba koo gabbee irra arraaf gabbee boritti seenta seenuu kai torobbii beeka fakki kootti sun Rageessa ati beektaa nama barate fakkaata obboleeyyan keetillee irraa nama barate beektaa waan sin jiru dhagee lafa isaa nama irra wal fixuudhaaf deeman tan kun dalleetti ijaarratee akkatti kun irra jajjaaru gartaniini migira kootti biti adeeran kibira sin geessa maqaa keetti deeffatu ati nama maqaa keetti na jijjiirta waan akka yaadinnaa si waraqaa naatu si ta'ucha dhufteet mirra farramuu qofaati. Rageessa ana goote keetimi naasirra beeka waan hundaa ulaan lafatee tana atiriitti godhadhu atis obboleessa keessan gartee atiriitti godhadhu waan dhufuun beekanii atiriitti godhadhu atis. tole ammaan deemee jira amma saa ammaa tanarra sani akkasii miti xaafiis ni wajji facaafanna waan hundaa qamadiis wajjiin facaafanna waan hundaa adda godhanna naafeeti garuu waan isaan siin jaan hin dhagahin ati hunda saarra miskiina gudda jaanillee sin kabajan isaan haxaratanii harkan osoo hin neti haga ammaan deemee jira amma ati radhu sin gargaaraanu namas gargaaru siifin bite na dhageessa ana goote keetimi laal lafatee atis atiritti godhadhu warri biyya san jirus ichumatti lafa isaanii san haa qotatanii ichumarraa jiraatanii lafatee daangaatti tolfadhuuti nam tokko obboleeyyan keetti sitti seenini jabeeffadhu atirii ajaa'ibaan itti godhadhu eeggadhu lafaas wajjiin facaafanna waan hundaa naafeeti. haa naa wajjiin facaafattas la wajjii facaafannee xaafiis adda godhanna naafeeti. anuma wajji maallaqa laal midhaan qotte sanis qotteeti magaazina na ixaa na anammoo maallaqa annaas si gargaara waan aggootiin keejju qacellu dhagee arra booda lafti tee guututti marfamtee dallee anjaaramuu qabdi laal san qofaa miti dhalaallee biyya abbaa kiyyaatti naas si fuutisa laal biyya ka fardaa tana takka fardaa tanaan si fuutisa farda kan qabdanii miti tole hayyeenii ni xara akkas waligallee Rageessa obboleeyyan kee hundi isaaniitu lafa isaanii attiranii jiran sanillee attiradhu dafi maaliif attiradhu dhufanis isaamanii obboleeyyan kee amma lafa hunda adda hiratanii jiran kan biyyeessa
san jiran illee hundi isaanii deeratanii lafa isaanii qotataa jiran. Ati lafa ta'e kana irratti addaan dalleen jaaradhu midhaan facaasi. Shaniis naasii kana shanii facaaftu adda godhanna magaazina galchi maallaqaan naasii gargaara. Isaan dhufnee kanallee adda godhannaa jechaa jiran. Lafa matii kana fudhachuuf Eedda fi hatiradhuuti irratti jaaradhu. wasanaan itti godha. Dhageessa. Mee isaan tun dhiira harmeen isaanii deesseetiin dhufanii lafa kiyya kanaa fudhatan. Bar isaan nama hedduu walii galaniis dhufan ati tokkichi maal godhuu dandeessaa miti amma waan sinjuu kana qofa dhagge dallaa qofa itti marfadhu. Kaak, lama, sadii, afur, jaha, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama. Asirraa ila achitti walii galanii fudhatta. Kurree viillaa G+3 naaf ni fuudha. Barbaannaan ittiin siidha. Maallaqa ni qabdaa mi'aati. Maallaqa keetiin siin jee siifin itti ta'a dachiin bash. Oh, this is not big. Small. Maal jechuun dhiiroo? This is not big. It's small. Samaaluma jaa afaan kana asirraa hanga Somaaliif feeta. Siifin bal'is. Maallaqni mana haa jiraatu. Dachiin ta'in guutuun keenya asii Somaalitti. Jabuutitti mas. Abo Big money. maalidha? Maal asii gootan? Lafti kun kabbaa keenyaati. Maaltu keenya? Maaltu si fide lafa kana? Maasqaa mirga isaati qabu. Walii galla haamaay. Kasaa gurguratu. Inni kun maal barbaada dhufu? Waan abbaan kiyya naa kennu. Dhageetta. Dachiin kun asirraa kaasaa akkasii daangaan kee. Namni tokko sanuu danda'u. Kiyyallee asirraa kaasee achitti kiyya. Maaliif keenya? Waan abbaan kiyya naa kennu moo? Lafti keenyaa gurguratu. Waan kiyya gurgurachuu mirga hin qabu. Waan hin qabu. Isee ba'uu qaba malee. Aan obboleessa keessanii mi? Obboleessa kennaami. Obboleessa kenna yoo taate lafa kana akka abbaan keessi kennetti seeraan qotii itti facafadhu irraa gurguradhu malee nama biraa itti gurguruuf iddoo kana fiduu hin dandeessu. Hanga tokkos gurguradhu hanga tokkos itti dalagadha. Ati lafa gurgurtee eessa deemuuf? Itti dalagadha ittiin gurguradhee ittiin dalagadha. Wallaqatti ajamaa gurguratu wanni galchamu hin jiru. Hin jiru wanni galchamu. Mee dhaabbadha. Numaati keessa kutteeti loka akkana cinaa keessa lafuma abbaa keenya haadha teenya. Abbaa waliin qabu. Abbaa waliin qabu. Wanni nagaan fadhuun dalagu. Maal dhaabbanne safoo gaan oolu. Lafti Oromiyaa tun gurguramuu qabda. Walii gala obboleessi. Walii gala dachiin teessa rakkoo qabdi an hoteelaan ijaaruu fedha waa hedduu biyya misoomsuun fedha isin rakkoo qabdanii wal Waan kiyyaatiin deemin. Usnurraa baatu. Waan kiyyaa sii gurgura. Dhaggeeffadhu. Kaballaa bee kaballaa. Akkasii. Isaa waan gurguratu. Waan kiyya gurguratu. Awaaniidha. Obboleessi nama kiyyaan natti maasa. Hai. Birraa wal morkanii ta'a. Munummaan gurguddaan kun moo? Bannaataa maali boo maali? Bannaataa maali boo? Irraa ajjeesu deemanii maali ati? Dachiisinaan isaa gurbaa warra ololtan maali rakkinni? Gurguradhee hara biyya alaa kana deemuun fedha hara Ameerikaa baanan san. lakkeen gurguratiin lafa kee lafti lafa keeti lafeeteeti Akkama gurgurattee jiraatu. gurgurin lafeeteeti akka jennaan walii gallee jira. Ana gooti keessanii waliin lolina maarra wal loltan lafti lafa keessan lafee keessan waliin lolina dhiifama ol qaba. tole siif jecha irra dhiibneetiin jira gurbaa kana. Isaas naa gorsa isinilleen ittiin jarjareen obbolee keessan anaa gorsaa deema. Siif jecha dhiibnee jirra. Garuu suma jechaan dhiise malee jira. Qabeetiin keessaa hin kutai. Kottu. Amma isaan dardarrii dilli kun guutuu si ture. Haadha maqaa fara obboleeyyiin kiyyaa fara. Atis bira jarjaruun qabdu bira isaan hunda suutoo dhokodhuuti. Dhageeffadhu. Hayyee. Nama dila kanaas hin loleemi. Tooftaan fayyadame. Sammuun deem. Mee naa tooftaa sana. Anaa sii maka. Hayyee. Anuma dhageeffadhooti. Hayyee. Tokko qabadhuuti. Maajiraatii isaanii dhayeeti huffisi lafa darbii ajjeesi isaan hundaa'u. Uummanni kun baay'ee malaan malee tooftaan malee abbaa malaa ta'uu qabda. Amma booda akkuma itti naanqee takkatti jummuura isaanii dhee lafatti isaan ture. Tokkotti ajjeestee achi booda ganaa lafa anaa sii gurgura lafa. Abshir. Biyya alaa deemuu feetaa? Bakka naa jiraatti. Ameerikaa sanii deemuu fedhaan Ameerikaa baanaa. Ana gootii qe'ee maal binte?
waaqni kobaana hambise waaqni ilmaan dilaan dadhale sanirraa akkatti kobaana baase. Hey! Hey! En maltat! Maltat! Siibar! Hoy garaan ana nama kan arginaa. Hey! Ateennu maltat! Ateennu! Ani hayoo meettooti. Hayoo harmee Oromiyaa. Harmeetii yamu. Harmee. Harmeetii yamu. Harmee maal taate akkana taate? Manni hoo akkam ta'e? Obboleeyyan xiyya hoo akkam ta'an? Maal taate? Ilma koo ati ilma koo kami ati kami? Ani kan gabaasani. Bareeddoo kan gooti bareeddoo koo. Qoymee ayyoo koo hin boo'ini mee ijoolleen akkam ta'ani? Kami ijoolleen Taate obboleeyyan too. ijoolleen adda faca'ani mannaas diinni fudhate. Tole harmeetiyya ana wali barbaadee fide osoo nu jirru hin rakkattu ka'e harmeetoo ka'e. Muramte diina keessan rabbi si jala hamuruuf muramte iddoo kanatti wanni ani isin qabeef harmeeteen tana kabajaa qabaa fi muramte isiin tuni diinaa firaallee kabajaa qabdii fi muramte. Nu addaan facaanee jennaan isin addaan facaatanii jennaan diinni goloo isiitti seeneet lafa isii muratee mana isii diigeet ofii itti galeet isii raasa baaseet isii kadhattuu taasiseet ofii mootii ta'ee fi muramte. Wanni kun waan ta'uu fi mitii fi muramte. Ta'uun qabnu jennee hadha jala murree fi muramte. Wanni hadha murtiin hadhaa kun harmeeni bakka ofiitti deebitii fi muramte. Isinillee tokkummaa duraanii isan qabaattanii fi muramte. Diinni keenna warran iddoo nu dura kabajjinee kennineessan dhiiseet iddoo biraatiin naa ta'uu qaba jedhe suni asii ka'aa fi muramte iddoo kennineessanii galaa fi muramte akka dura abbootii kennaa sanii wal dhageenyaa fi muramte wal kabajjinaa fi muramte isin aadaa durarraa ummata irraa abbootii keessanirraa dhaaltaniif waan nu dubbannu kana kabajatti gootaniiti akka mana murtiitiin akka waan guddaatiin laaltaniif nama nu dhageeffattanii fi muramte harmeen teenna mana ofiitti akka deebitu isin tokkummaaf akka turisanii wal jala akka yaatanii fi muramte kenne qor gaafa nu wal taane diinni qabuu nu danda'u wannummaa qabuu nu dandeettu akkuma warri harmee teenna guddoo kabajamtuu qabdu kabajaa qabdu tana manaa baasani nu dhufnee jennaan manaa bayan kana yoo nu wal taane namuu nu danda'u har'aan booda akka wal taanu isiniin jedha kaa wal qabadhaa beekaa kaa iddoo jirtanii wal qabadhaa.